Hayyee egaa kunoo mana obboleettii keenya Ayishaa abbaa olii abbaa bulguutti argamnee jirra. Akkuma jalqaba isinitti himuuf yaallee jechaadha. Arri guyyaan guyyaa ayyaanaati jala bultii ayyaana Arafaatii arri makkaadha jechaadha. Sunis obboleettiin keenya Ayishaa jechuudha. Duraan guyyoota muraasa dura viidiyoo wayii waraabessinii maxxanseen ture. Innis Ayishaan ilmaan afur qabdi. Ilmaan afur keessaa lama qofatu jiru. Kaan bakkeedha kan isaan jiranii. Isaan kana jechaadha abbaa malee guddisti hin barsiisti warra umuriin isaanii barnootaaf ga'e. Kaan immoo akkanumaan jiraachisti mana kiraa keessa jiraatti. Mana kiraa kana ji'a tokkotti qarshii 400 kaffalteeti kan isiin jiraattu jechaadha. Kana malees ijoollee kana hojii hojjettu hin qabdu. Harka namaa laaltee jiraatti barsiifti nyaachisti mana kiraa kaffaltee jechaadha. Waan nama ajaa'ibu akkan seenaa si dhagayetti illee duraan osoo akkas hin ta'in osoo abbaan manaa ishii jalaa hin boqatin jechaadha. Mana siitii namni akka nyaatu ofii siitiif zakaa akka kennattu odeeffannoo dhagayetan jira. Erguma viidiyoo kana hojjedhee namoonni ishii qaamaan beekan biyya Saawudii Arabiyaa keessa jiran ijoolleen durbaa wayii jechaadha kan qaamaan isii beekanu natti himanii ture waa'ee isii jechaadha. Garuu guyyaa keessa wanni sitti dhufu hin beekamu. Rabbi hunduma keenya fuuldura keenya rabbi nuuf haa tolchu. Jireenya isheen duraan jireenya bareedaa jiraatti ture. Amma garuu harka namaa keessatti kuftee jirti. Mana kiraa keessa jiraatti. Ijoollee ishee harka namaa laaltee kadhatteeti kan isiin nyaachistu barsiistu mana kiraa kaffalattu. Baay'ee rakkoon itti hammaatee gadi ba'ee nama kadhachuudha namni na beeka na yeellaa ija namaa keessa laaluu hin danda'u jetteetti duraanii. Bu'uuruma sanaan anis bilbilaan wal quunnamee dhufee viidiyoo waraabessinii maxxansee isinis ilaaluudhaan bakka garaagaraa teessanii viidiyoo ishee namoonni baay'een keessan namoonni 200 ol ilaaltanii deeggarsa garaagaraa gochuu irratti argamtu. Ulfaadhaa Rabbi isinirraa jaalatu isiniin jecha. Anis har'a ayyaana jala bultii ayyaana Arafaa kanaan wal qabatee deeggarsi walitti qabamaa jiru waadaan galame amma galma ga'utti waanuma argame irraa wantoota tokko fidee fi dhufeetan jira. Uffata shaantaa tokko yookaan baagii tokko jechaadha. Obboleessi koo Muusaa Oromoo naa ergee biyya Ameerikaa jiraata. Inni naa ergee huccuu kana fidee fi dhufeetiin jira. Maallaqa illee natti kennee karaa haadha manaasaa maallaqa illee natti ergeetti jira. Kan biraa immoo bakka garaagaraa teessanii deeggarsa garaagaraa gochaa jirtu. Kan kiraa manaa waggaa tokko kaffaltan illee jirtu. Baay'ee kabajaaf jaala guddaan isiniif qaba. Ayishaan duraan jireenya akkasii akka jiraachaan turre dubbatteetti isheenis namoonni baay'eenis natti himanii jiru. Garuu warra wanti hunduu harka rabbiiti. Ganama akkatti jirtuu fi akkatti jirtu malee guyyaa waan si mudatu hin beektu. Amma garuu omaan jettu qarshiin akkaawuntii bannee fi akkaawuntii ishee irratti maallaqni galaa jira. Hanga ammaatti qarshii akkaawuntii ishee irratti gale qarshii birriin tokko amma yoonaa irraa hin baane waan gara kootiin ergamee fi waan obboleessi koo Muusaan natti ergerraa wantoota garaagaraa binnee fayyadamuu jalqabnee jirra jechaadha. Kanaafuu amma isheerraa yaada wayii fudhannee waan itti dhaga'ame ayyaana kanaa wal qabsiisee waan jettu seerraa fudhannaa. Ayishaa baga geesse ka. Amiin baga wajjin hin geenye. Mee obboloota koo bakka garaagaraa ta'anii deeggarsa sii godhaniif mee maal jettaani? Yeroo ayyaanaa kana mana kootii qalamee nyaatama. Miskiina nyaachisan ture. Jireenya gaarii qodaas gaarii rakkataa beelaa mana kootii nyaata ture. Kan hin rakkannes immoo akka godinummaatti jarris hin beeku. Kan achi jiranus jiru. Kan akka danuudha jarri kan akka jireenya koo mana kan koo wajjin nyaannee wajjin hin dhumne qallee wajjin hin bashannannee turre. Erganii darbee garuu dhuguma harka namaatti hin galee namni ilmoon gata garuu hin gatu jedheetan lafiitii namaa dhaabadheen guddisee jedhe. Amma immoo erga anaa ofan balleessa anaa jedhee jireenya akkanitti jiraadhu kanaa rakkadhe anaa jedhee rabbiin immoo jedduudhaan bilbila kan kee kan na beektu wayinaa inni ta'e akkasii ati rakkina kan kee akkasii abdii kan jedhanu kan miskiina radda wayi jira jettee naa kenninaan si bilbili atis agaaxaamee achuma fiigaa dhufte azzantee jechuudha. Ergan guyyaan si arguutii takka ati kiisii kee keessaa baaftee naa kennite erga guyyaa ati dhuftuutii takka rakkadhee sin beeku gadi ba'ee sin beeku alhamdulillahi rabbil alamin rabbiin si haa jiraachisu jarasa jiraachisu. Amma immoo kunoo jireenya koo naa qayyarteetta jechuudha. Ammuma mana keessa ijaarradhee keenyu ta'uttuyyuu jireenya bareedaa na gammachiiftee kunoo jarrachi jiran usa gammadanu badaa na gammachiiftee
ijoolleen kootis beelofteen beektu atis kunoo na bashannansiiftee afata gaarii naa deebiftee naa odaanaa buuttee kunoo gammadee gammadeen jira. Badaan gammadee badaa isaan akkan gammadee moo rabbiin si gammachiisesis warra achi jirus gammachiises aara galfadhu jiraadhu bashannani akkana bashannansiifte kanuma arguun kan kooyyuu tuma nyaachuu dhiisee kana keessa taa'ee jedheeyyuu ana alamiidha jechuudha. Amma waa cimaatti boqomtinu ana cimaadha kun ana bareechee ana cimaa badaan jineenya kootti gadde badaa of balleessa fanajjeesa ganiin jedhe jira. Garuu ijoollee kan koommoo ofirraa kutee namaa kennuuttis baay'ee natti ulfaate akkam godheen kenna ija isaatii janni du'e ija isaatiin ilaala jedhee amma yeewwanaa dachee ciniineetan saree ta'eetan jiraadhe jechuudha. Duraan bashannaneen ture takkaan rakkanne jechuudha. Amma ati ijoollee 4 qabdaa. Afran kana gaa akkuma duraan natti himte ishii tokko lamaan barsiifta natti fakkaata. Lamaan barsiisa. Jarri kun immoo umuriin isaanii ammallee xixiqqaadha. Wantoota baay'eetu ijoollee kanaa barbaachisa akka duraan natti himte. Anis quban qabaa wanna wallaalee hin jiru waa'ee ijoollee kanaa nan beeka namoota baay'een naquun nama. Mana kana kiraa birrii 400 akka kaffaltu natti himteetti. Wuzifiin jechuun kan sirra tuulame illee akka jiru natti himteetti. Kan ji'a meeqaa sirra jira kiraan kun? Duraan kan ji'a lama naa cufte kuwati. Isan sii cufe tun taane ansii kaffalee san deemtuun taane kan ji'a 4 akka sirra ture natti himteetu. Narra jira. Narra jira badaa narra jira jarris immoo nama rabbiin naazananii irra naa turanii jedhan kan ji'a lamaas kan fudhatan isaa qoonqoo kan koo agabuu bulee agabuu ooleetan jechuudha. Ijoolleen kan koo qananii baranii foon hin nyaannu kan jedhanii ganna qantuyyuu shiroo dhabanii kan rakkatantu jiru. Shiroo dhabanii ergasii foon hin nyaannu jennaan gadi baaseen ganna kan ture. Waggaa har'aa ayyaana kana akkamitti dabarsite mee jechuun arafaa bara darbee akkamitti dabarsite? Badaan rakkadhee waan hin nyaadhu dhuguu dhabee tan ba'e. Waa tokko waan hin nyaadhu waan hin dhugu dhabee jechuudha. Eessatti dabarsite? Asumattan dabarse goda sanan jira gisee sana asittan qayyaradhe malee booda kan. Jechuun manuma keessa oolte? Ijoolleedhaa waa akkamitti waan maal bitteef? Namuma rabbii jedhetuyyuu naa ergee jedhe. Namuma rabbii jedhetuyyuu ofirraa kan qalate naa erginaan ijoolleen utuu bo'an utuu gaddanuu baasanii jennaan baasee tokkommoo jirti mucaan tokko kan ruuzumaanii jennaan achuma immoo biyyaa dhaarti. Waggaa adda birrii naa ergite anaa boo'ee maal jennaan na beekti ergasii jireenya koo. Na ergitee na rabbi siya jiraachisu waan ta'e bitee fi arafaa dhaabee waan ta'e bitee fi ijoollee kan koo jiraachise. Amma ati yoo rabbi jedhee waan baay'ee ijoollee keessaan hin barsiifatta jedhee abdii guddaan qaba. Akkasii ammas. Mee obboloota koo biyya garaagaraa keessa ta'anii sin beekanu baay'een isaanii anayyuu qaamaan nan beekanu intarneetii irratti na beeku hojiidhuma akkasii hojjedhaadhaaf na amananii amaanaa kana natti erganii ennaanan akka deeggarsi kun sii godhamuu fi deeggara kana dhufee deeggarsi akkasii godhamu godhe mee ijoollee baay'een isaanii cinqii nuti amma keessa jirru gadi miti kan isaan jiran keessattuu biyya Saawudii keessa kan jiranii rakkoo cimaa keessa jiraataa jiru maaliif yoo jette yeroo kana keessatti ijoolleen poolisiin baay'ee rakkisaanii jira manaa ba'uu hin danda'an hojii hojjechuu hin danda'an sanuma keessa ta'aniiti kan isaan rakkataa jiran otoma immoo hojii hojjetanii yeroo dhukkubaa kana mana fincaanii namaa dhiqanii horii namaa tiksanii rakkoo garaagaraa keessa ta'anii deeggarsa sii godhaa jiru waan ta'eef mee ijoollee deeggarsa kana sii godhanii mee maal jettee galateeffachuu barbaadda mee maal jettaan? Bareecheen galateeffadha bareechee biyya jaraatti bashannananii aara galfatanii adeebi'anu akka rakkadhe akka ganama tasnaannee kee galgala rakkadhe rabbi jara rakkisin abashannananu jarrimmoo yoo dhukkubsatan maatii jaraa yoo ta'e aara afayyanuu fi qalbiin jaraan dhukkubsatin hin rakkatin abashannananu atasnaannaanu maatii jaraatti aara galfatanii adeebi'anu rabbiin rakkina hin ga'in rakkina cinqii kan qabirirre kan addunyaallee rabbiir jara rakkisin addunyaattis saakiraattis abashannananu aaraa galfatanu hammuma hadhaanaa bashannansiisanii aara na galfachiisanii jedhan abashannananu aaraa galfatanu hin rakkatin akka rakkadhe rabbi jara rakkisin atasnaanaani biyya jaraatti adeebi'anu wal beeyna kan wajjin dabarsines wajjiniin nyaanne wajjin dhugnes achi keessa jijjiru ta'a. Jarri saaraa galfatanii adeebi'anu wanti biyya alaa jijjiru xaqilaallaan kan eddee harii kan Suudii jirus kan Dubaayin jirus kan eddee harii jiru hundinuu bashannanee biyya ofiitti adeebi'u utuu rakkoon tokko jaratti dhiyaatin rabbi jara rakkisiin aara haa galfatan atis immoo aara galfadhu atis
kiisii kee keessaas baaftee utuu viidiyoo kakkoo akkasiin godhin akkas naa goote rakkina koo dhuftee argite naate na wajjin badaa gaddite atis bashannani atis aara galfadhu addunyaattis aakiraattis rabbi nama aara galfatu si haa godhu anis immoo deebi'ee nama saddaqatee moo kana caalii shukrii galfatee masgida rabbiitti mujizaa himu rabbi na haa godhu jarris immoo aaraa galfatan aara galfiidhaan guuttatanii biyya jaraatti deebi'anii atas naannaanu jarris umurii jaraa moo rabba dheeressu inni maatii qabu maatiin jaraallee waa ta'e kan jannataa haa ta'uuf. Egaan obboleettiin keenya Ayishaan jireenya ishee kaleessa akkamitti akka dabarsite dheengadda akkamitti dabarsite kaleessa akkamitti akka turtee fi har'a immoo akkamitti akka jirtu wal duraa duubaan nutti himte jechaadha. Hin beekamu gaa hojii rabbii akkuma isa cinqii keessa jiru rabbi cinqii keessaa baasu isa bal'ina keessa jiru immoo bal'inaan galgalaan nu haa ga'u galgalaan isin haa ga'u isiniin jecha baay'ee namatti tola deeggarsiin bakka garaagaraa teessanii gochaa jirtanii obboleettiin keenya Ayishaaf akkaawuntii bannee jirra viidiyoo kana maxxansee akka borumtaa isaa akkaawuntii baneef hin jira jechaadha akkaawuntii sana fayyadamuun akkaawuntii sana ammas irra deebi'ee viidiyoo kanatuman viidiyoodhuma kana keessatti qabachuu dandeessu akkaawuntii kana fayyadamtanii obboleettii keenya Ayishaa deeggarsa gochuu fi dandeessu jechaadha bakka garaagaraa teessanii hanga ammaattis gochaa jirtu waan akkaawuntii ishee irratti gale hanga ammaa qarshii tokkollee irraa hin baasne nuti sababni isaa akkaawuntii ishee irratti kan galaafii jiru walitti qabnee waan bareedaa tokko gochuufiif karoora qabannee jirra jechaadha viidiyoo kana warreen ilaalaa jirtan egaan akkaawuntii kana fayyadamuu dandeessu 1141 duwwaa 92 irransinii deebi'a 1141 95 duwwaa 92 Ayishaa abbaa olii abbaa bulguu jettanii baankii daldala Itoophiyaa fayyadamuun akkaawuntii kanatti maallaqa galchuu fi dandeessu maallaqni gama kiyyaan ergamaa ture ni jira maallaqa sana gara akkaawuntii isheetti dabarsuuf hin jira isa kaan amma irraa itti fayyadamaan jira waan ayyaana nan kennaa fi amma dabalataanis meeshaalee garaagaraa bitee fi fideen jira kan biraa kiraa manaa kan waggaa tokko amma itti kennee tan deema ofirraa kaffaltee waggaa tokkoof aara galfattee ciiste jechaadha otoo hin siqiqaayin jechaadha kana malees immoo huccuu shaanxaan tokko guutuun dhufee fi jira isa isin agarsiifna amma jechaadha gara biraan immoo akkaawuntii ishee irratti maallaqa galaa fi jiru kan waan tokko ni bannaaf jedhee yaada waan ittiin daldaltee ijoollee ishee kana barsiifattu ittiin jiraachistu ittiin nyaattee bultu jechaadha isa gara fuulduraatti viidiyoo isaa qabannee dhufna amma ayyaana waan ta'eef ariifachiisaadhaan viidiyoo kana qabadhee dhufe kanaafuu bakka garaagaraa teessanii obboloonni koo deeggarsa kana gootan jechaadha ulfaadhaa rabbi isinirraa jaalatu galatoomaa isiniin jecha kun qarshii Itoophiyaa qarshii 8,200 dha qarshii 8,200 keessaa qarshii 4,800 natti fakkaata kan waggaa tokko isa ofirraa ni kaffalti qarshii 4,000 immoo wantoota ayyaanaaf ta'an muraasa jechaadha bibbitachuu ni dandeessi arra jechaadha gabaan bishisheen asuma dhiyoodha waan ta'eef bitattee ayyaana kan bifa gaariidhaan ijoollee ishee wajjin ni dabarsiti jedheen abdadha wannaaf immoo akkaawuntii ishee irratti maallaqa galchuu keessan warri waadaa galtan hin dagatina warri galchitan immoo ulfaadhaa rabbi isinirraa jaalatu imaanaa ergitaniif waadaa galtaniif isa guuttattan viidiyoo qabannee bakka daldalaa tokko bannee fi walitti deebinaa ulfaadhaa egaa namoonni baay'een keessan deeggarsa gootaniitu kiraa manaa irraa naa kaffali jettee obboleessi koo maallaqa ergite kunoo kiraa manaa waggaa tokko kaffalleerraa qarshii hafeen immoo waan ayyaanaa kana ni bitatte jechaadha hordoftoonni koo bakka garaagaraa teessanii viidiyoo kana daawwattan obboloonni koo bakka garaagaraa teessanii deeggarsa kana gootan hundumti keessan kabajaa fi ulfina guddaa nu biraa qabdu ulfaadhaa rabbi isinirraa jaalatu isiniin jecha hordoftoonni amantaa islaamaa bakka jirtan maratti ayyaanni kun ayyaana gammachuu ayyaana jaalalaa ayyaana waan yaaddan hunda itti argattan rabbi isiniif haa godhu ulfaadhaa ayyaana kana Allahumma gammadi gaama sha Allah kono chamma la ay abdi ko Allah kono an kuni mo an sola ga bashannani ga jannatul mucha ke shabba ko abdi ko gama jeden si ebisa garan si ay bisu male garan ko si ay bisu abdi ko Allah ko ya ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ko mucha ti kono mas ko yo gammadi ka abdi ko gammadi Allah ko abayanu masuma ko ni masha Allah abdi ko na gammadi te gammadi ga dunya Allah kono lal mal kan ana bashan nasif te wa kono lal ilaha illallah muhammadur rasulullah abdi ko ga ay Allah kono lal subhanallah abdi ko amma li lokata mali chamma kun keti abdi ko no lal mucha kono dagarte kamu cha ti kono abdi ko
Masha Allah ragal fadhugaati. Egaa kan mucaati egaa obboleessi kiyya Muusaa Oromoo galatoomii ulfaadhu deeggarsi huccuu kun kan taasifame gaba keetiini ati manaa kee kabajamtuun sun amaanaa ati ergite maallaqa waliin natti kenniteetti kabajaaf jaalala guddaan siif qaba ulfaadhu ilmaan kee haadha manaa kee rabbi siif haa eegu rabbi siif haa tiksu sis bakka jirtutti rabbi si haa tiksu fayyaa kee rabbi si haa eegu galatoomii ulfaadhu viidiyoo bal'aa deeggarsa isheef godhame gara fuulduraatti qabannee dhiyaanna irra deebi'a ayyaana gaarii ulfaadhaa.